waaqayyoof galannaa ta'u har'ammoo egaa deebi'ee isiniif dhufeen jira. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan koo kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu an Indaalee Addaamuudha. Har'ammoo egaa barnoota baay'ee barbaachisaa tokko qabadhe isiniif dhufeen jira. Chaanalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana ilaaluu akka jalqabdan gamanumaan isin affeera. Akkasumas viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif like share gochaa yoo isaan dhaqqabsiiftan hedduu tokko na jajjabeessa. Tole egaa har'a maal wajjin ilaalla yoo jennee akkuma beekamu egaa seed airdrop doolaara nuuf hiranii jiru. Isas egaa akkamitti akka isaan nuuf hiran wajjin ilaalla. Har'a seed airdrop akkamittiin withdrawal gochuu dandeenya. Tole egaa wajjin ilaalla. Haa ta'u ani Indaalee Addaamuudha. Wantoota baay'eedha wanti gara biyya keenyaa dhufee jiru. Akkuma beekamu pirojektiiwwan gurguddaan pirojektiin adda addaa biyya keenya keessa erga seenanii namoonni baay'een doolaara harkatti galfachaa jirtu. Baaseen keessan immoo qarshiima qabdan illee dhabaa jirtu jechuudha. Inni kun baay'ee rakkisaa akka ta'e namoonni baay'een rakkoo keessa jiru jechuudha. Viidiyoo daawwadhaa. Rakkoo kan akkamitti furra? Adaraa keessan warri pirojektii kanatti dhiyoo jirtan, pirojektiiwwan hojjetamaa jiran itti dhiyeenyaan warri hojjechaa jirtan yoo keessa beektu ta'e adaraa uummanni keenya akka hin miidhamne. Ishee kana dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Kun jalqaba viidiyoo kooti. Lammaffaan namoonni hojii onlaayinii hojjenna jettanii yaaddan yoo jiraatan immoo of eeggannoo cimsaa. Namoonni baay'een qarshii gurguddaa miidhamaa jiru, nyaatamaa jiru. Isin immoo akkas nyaatamtan hin barbaadu. Nuyyuu nyaatamaa oolu. Nyaatamaa oolu. Of eeggadhaa. Akka 500,000 aga miiliyoonaa namoonni nyaataman bu'aan illee falli kan hin jirre ta'uusaa mirkaneeffanneerra. Afuuftu soba. Warra soba afuufan irraa naa fagaadhaa. Tole kallattumaan gara viidiyoo keenyaa isin dabarsu akkuma isin jedhee ture subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif immoo like share subscribe like share gochuudhaan isaan dhaqqabsiisaa. Egaa seed airdrop doolaara nu hiree jira isiniin jedheen jira. Akkuma dura isinitti hime akkamitti doolaara kana irraa baafanna kan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf dhagaa play kan jedhu tuqnaa. Sana booda interfeesii akkasii garanatti nu fudhata. Locationii nu gaafata jechuudha. Allow seed to access your location. Google Map wajjin quunnamtii qaba jechuudha. Projektiin kun projektii baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuu taanaan projektiin baay'ee jaalladheedha. Google Map wajjin connect ta'ee waan jiruuf locationii isin gaafata. Bakka jirtan isin agarsiisa jechuudha. Allow gootu. Allow gootanii akka seentanii airdrop kan jedhu gara keessaa jirti. Wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef isin ilaaluu dandeessu. Airdrop kan jedhu al tokko nan tuqa. Kunoo gara pointii kootiitti na fudhatee jira jechuudha. Eligible conditioniitu jira. Wantoota isaan irratti hunda'anii akka kaffaltiin nuuf kalaffalamu ta'antu jiru. Isaan lamaan kana darbuu qabdu jechuudha. Ulaagaadha. Tokkoffaan seed subscriptionidha. Telegram irratti gruupii isaanii warra subscribe godhaniif sirriitti kaffalamanii jiru. Baay'ee keessan osoo isiniif hin kaffalamin hafee jira. Gamanumaan immoo warri isiniif hin kaffalamin hafe homaa miti jabaadha. Projektiiwwan baay'eetu jiru waan ta'eef isaanii jabaadha hojjedhaa itti fayyadamaa isinii jechuun barbaada. Egaa lammaffaa irratti add seed to your name. Seed armaa isaanii gara yookaan loogoo isaanii kana bukkee piroofaayilii keessanitti yookaan maqaa telegiraamii keessan biraan yoo maxxansitan isiniif right godhee jira. Egaa kan koo your final seed airdrop is 86 dha. Point 86 naaf kennanii jiru. Egaa seed airdrop doolaarii tokkoon fi isaa oliin sharafama jechaa jiru. Yoo waaqayyo egaa meeqa akka ta'u tilmaamuun isin dhibu jechuudha. Yoo akka jedhame ta'e. Yoo isaa agarsiis rakkoo hin qabu. Homaa waan itti dadhabne isin qabne waan ta'eef. Egaa calculation criteria qaba. Calculation criteria kun maal inni yoo jettan jalqaba egaa kan koo naannoo coinii 400 ture. Isaanis baay'ee kennaan turre. Duwwaatu waan ta'edha kan isaan kennaa turan jechuudha. Baay'ee cimaa ture yeroo hojjetaa turre. Hundi keessan hin beektu. Lakkoofsi xiqqoo kennaa ture jechuudha. Yeroo sana egaa coinii inni fudhachaa ture. Naannoo 400 waan akkasii ga'een ture. Amma garuu inni 86 kun inni 400 sun kaalkuleetii ta'ee coinii ture waan ta'eef gara tookeniitti jijjiiramee jira jechuudha. Tookenii jechuun immoo egaa kallattiidhaan maallaqa nuti harka keenyaanis qaqqabu bilbila keenyaanis fayyadamuu dandeenyu akka ta'edha. Kana jechuun tookenii walumaa gala egaa cryptocurrency keessatti bal'inaan beekamaa jira. Maallaquma jechuudha. Kallattiidhaan harkaan qabu yoo baanne illee maallaqadhaa qarshiitti jijjiirree kan itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Asirratti yoo complex isin godhate confused isin godha yoo ta'e viidiyoo kan biraa isin hojjechuu danda'a. Egaa calculation criteria kun seed income dha tokkoffaan. Lammaffaan friends achievements seed store. Isaan egaa seed storein kuni staarii telegiraamii staarii fi toonii cryptocurrency adda addaa irraa walitti qabataa turtan irraa kan kaffaltanii yookaan invest gootanii warri hojjechaa turtan isiniif right godhee jira jechuudha. Ankoo egaa projektii kan biraa keessatti waanan miidhameef isa kana irraa of eeggadheera jechuudha. Kunoo namni egaa ammuma hojjete nyaataanis isa kanadha. Seed NFTs holder kan jedhus jira. Mee kallattiidhaan gara airdrop seenna. Sababiin isaa akkasin karaa isin ittiin irraa baafattan isin agarsiisudha kaayyoon koo waan ta'eef. Airdrop keessa gaafa seennu claim to wallet kan jedhu jira. Wantoota sadii jiru. Claim to wallet, buy my street box,
exchange kan jedhu jira. Claim to wallet kan jedhu gara walletii kee kan telegiraamaa yookaan kan biraatti dabarfadhu jechuudha. Buy master box wanti kun immoo bittaa gurgurtaa wajjin wal qabata. Exchange immoo jijjiirraadha sharafadha. Inni kun immoo Bybit bitcoin get.io OKX warra akkasiidha egaa isaan irratti gana active ta'a ammaaf active hin taane hojjechaa jiru jechuudha. Yoom akka active godhan illee eegaama jirra. Yeroon isaas baay'ee hin fagaatu. Dhiyooma waan ta'eef amma kallattiidhaan nuyi maallaqa barbaanna waan ta'eef claim to wallet kan jedhu xunnee gara keessaa seenna. Sana booda check dashboard connect your account on the playseedgo.com. Websaayitii isaanii qabatee nu dhufa jechuudha. To check your balance for the airdrop. Kan jechuun egaa websaayitii isaanii seeniiti qabxii yookaan pointii yookaan airdrop kee ilaalladhu, baalaansii kee ilaalladhu, qarshii kee maallaqa kee ilaalladhu naan jedhaa jira. Sana booda visit website kan jedhu erga tuqee gara keessaatti na fudhata. Do you want to open dashboard kan naan jedhu akka gaaffiitti dhiyaata open an godha. Gara keessaa seeneen jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan websaayitii isaanii irra galeen jira. Dashboard koo kana fakkaata egaa accounting koo kan argaa jirtan kanadha. Indaalee mallattoo adda addaatu jira. Kun egaa dashboardiitti seed airdrop irraa ittiin doolaara keenya sassaaban waan ta'eef baay'ee namatti tola. Projektiin kun projektii ajaa'ibaa natti fakkaateera. Egaa aga xumuraatti waan maal akka isaan hojjetan ni ilaalla. Egaa transferiin jira, connected wallets kan jedhu gana kan active ta'u jira, spending wallet kan jedhu, seed kan jedhu, confirm transfer. Isaan kun egaa dhiyootti bum akka ta'an nu beeksisanii jiranii yoo barbaadan kanarratti tuqxanii ol kan jedhu yoo tuqxan pointii keessan hunda isaa al tokkicha baafachuu dandeessu yoo barbaadan immoo lakkoofsa galchitanii haga dandeessan haga barbaadan irraa baafachuu dandeessu. Dashboardiin isaanii kana fakkaata. Odeeffannoo haaraa jiru egaa isiniif viidiyoo kanan hojjedhu ta'a. Amma iddoo kana geenyeerra asirra ga'aatii viidiyoo kana like, share, subscribe gochaa na eegaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Ciao ciao.